Qabsoon waggaa 50 oliif gaggeeffame kun bu'aa buusee ni qaba jettanii yaaddu? Qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoon uummanni Oromoo qabsoo eega cabee booda dura qabsoo diddaa garbummaa Abashaamti kun nun garboomsin jedhanii Oromoon akka kutaa akka naannoo isaatti qabsaa ture. Qabsoo sana keessa maaltu maddee qabsoo bilisummaa kan adda godhate akka dhaabaatti Oromoon akka tokkummaatti maqaa dhaaba tokko jalatti akka Oromootti akka naannoo himachuutu hin taane akka Oromootti falmachuu eegalee bubbuleera. Garuu hangarraatti kaayyoo galii gaafa sana ganama sanaan geenye. As keessa adeemsa qabsoo kana keessatti bu'aa ba'ii qabsoo kana keessatti qabsoon Oromoo kun jalqabee bu'aa hin buufne moo bu'aa hin buufne laata waan jettanii qabate fakkaata. Kuni Oromoon an Oromoodha waan jedhu iyyuu eegasuma gabbayee baruma dargee wankuma umurii keenya booda iyyuu namni Oromoo badhaaf jechaan turre. Dabalee afaan Oromoo dubbachaan turre. Naannoo Oromiyaa guutuu keessatti afaan Oromoo biraa dubbachaan turre. Naannoo Booranaa, naannoo Gadaanii ciccittee aftirraa kana. Naannoo magaalaatti immoo nama afaan Oromoo dubbachaan turre. Kun qabsoo gaafa sana jalqabameen namni an Oromoodha jedheera Oromoon jechuudha. Afaan isaa qubee isaa ittiin barreessuu danda'eera. Kun madda qabsoo bideen jalqaba gaafa filannootti dhiyaatte seenarraa kamirraa kana summii qabsootaatti teessu. Har'a maqaan bilchiqinnaa yookaan badhaadhinaa kan jettu. Baruma umurii keenya keessa gaafa jalqaba dorgomte oppidoon qubee isaa baatiin dorgomte. Qubee afaan Oromoon beektu. Abbaan bara jaartalaa yeroo sana qubee ittiin barsiisaa dabballee garaagaraa uummata Oromoo lafa argatti baadiyyaa keessatti deemee barsiisaa ture sana barsiisoti yeroo sana mootummaa dargii keessa turanii hunda keessa turan baay'ee qubee afaan Oromoo beekanii qaban. Qubee afaan Oromoo kan barre kan nageenyes warri duraan dura dhagaanis qabaawoodha. Kan ammoo dhagaansa kan jiru obbidoon jalqaba qubee isaa baatiin dorgomte. Har'a Oromoon mana afaan isaa barataa jira, seenaa isaa barataa jira. Kana kan godhe maanni dhiibbaa qabsooti. Dhiibbaa qabsooti. Jalqabbii bu'aa qabsooti jechuudha. Bu'aa qabsoo bilisummaati. Jechuma bilisummaa miti jechuma Oromiyaa jedhu kana mataa kansaa. Oromiyaa jedhu kana mataa kansaa qabsoo bilisummaa fide. Sadarkaa googilii keessa galuu ga'ee jira. Garuu har'a maal hanqina tokko tafeera. Amma Oromoon yeroo baay'ee amma sadarkaa googilii keessa gaafa geessu alaabaa garmuunfataa keessa jira. Ofiyyuu sun dandeessu biyya kee Oromiyaa ta'uu kee alaabaa garmuunfataa keessa jira afaan Oromooti. Sadarkaatti yeroo ta'e hiika afaan kan biraa tokko gaafachuuf deemtu hanqina akka nuyi bilisoomne kan ibsuun sitti maal barbaadu. Yeroo afaan Oromoo gashitu kan biyyoota warra biyya ta'anii warra soofardiitii isaanii kabachiifatan wala booman afaan kan isaanii jira kan kee garuu hin jiru addunyaa keessa. Kanaaf gabaa addunyaarraa akka hafte beekachuu barbaadanii sadarkaa googilii keessa galchuu garuu hin xiqqaatti malee galeeraa jechuudha. Bu'aan kam kanaa kan fedhe maanni har'as sirna miti beekan keessa galchaa warra gaafa sana qabsoo sana gaggeessaa ture.
harcaatu gaafa sana sammuu keessatti hafe aadaa oromoo immoo warra sirna keessaa kan beeku warra baratan yeroo sana dabballoota dhaaba adda bilisummaa oromoo keessa turan qabsaa'ota adda bilisummaa oromoo keessa turan beektota ta'anii warra biyya ba'an kan biyya keessa jiran warra akkasiiti warri amma ammaa kana waa'ee seenaa oromoo fi bu'aa qabsoo oromoon fakkeenyaaf Dr. Gammachuu Magarasaa dabballee adda bilisummaa oromooti. Har'a seenaa taasisuu kan danda'u warra akkasiiti. Kanaafuu bu'aan bunnee isa jedhu bu'aa isaati iyyuu bu'aa isaati. Tolee bu'aa buuseeraa dhumatti irraa baay'ee nuuf dubbatanii jirtu. Mee gamoo kanaan gaaffii keenya sabeessootiin ammoo ilaalchi qabsoo bilisummaa oromoo yookaan akkaataan inni biyyoota ollaasaa ammatu ilaalcha akkamii qaba? Qabsoon bilisummaa oromoo hanga har'aatti gaggeeffamaa jiru kuni durumaa jalqabee qabsoo silumaa dhugaa barbaaduu fi walqixxummaa barbaaduu fi haqa barbaaduu fi eegalameedha. Kun immoo kana ta'uusaa heeraaf seerri isaa akka addunyaatti iyyuu mirkanaa'ee dhugumaa qabsaa bilisummaati jedhamee mirkanaa'ee waan hanga har'aatti sadarkaa dippiloomaasii qabsaa bilisummaa ta'uudhaan dhaaba bilisummaa qabsaa'u ta'uu isaatiin sadarkaa dippiloomaasii addunyaa irratti fudhatama argatee darbeedha. Kun waa walii gaafachiisu miti. Akka naannoo kanaatti uummatoota kan biraa hammachuu uummatoota kan biraa of keessatti hammachuu isa jedhu qabsoon bilisummaa oromoo maqaa isaatu qabsoo bilisummaa oromoo jedhama. Yeroo akka itti ilaalu namni baay'een oromoo qofa waan jedhutti fakkaachuu mala. Garuu maal qabsoo bilisummaa oromoo qofatu hin taane kaayyoon isaa akeekin isaa bal'inaan gaafa ilaalamu uummatuma oromootiif iyyuu anatu sii beekaa miti. Anatu sii beekaa miti. Warra anatu sii beeka isaan jedhu kana aangoodhuma qabatee qawwee qabatee kan si beeka jedhu kanarraa kaaseeti hiree kee murteeffadhu jechuudha. Kanaaf kan warra saboota ollaa warra akka Beenishaangul Gumuzii, Gambeellaa ta'uu, saboota warra akka kibba Itoophiyaa jedhamu kana warra akka Sidaamaa ta'uu, Guraagee ta'uu, saba kamiif haa ta'u dhiibbaa irraan ga'uuf kan gaggeeffamu miti qabsoon bilisummaa oromoo. Haqaaf deema, nama hundumaa walqixxummaaf deema. Bilisummaaf deema, birmadummaaf deema. Namni hundumtaa hiree isaa haa murteeffatu ofii isaatiin. Garuu dursa Oromoo si jedhu kana Oromoo qabsoo bilisummaa oromoo kan gaggeessaa jiru fakkeenyaaf hariiroon isa jedhu irratti nagaafate turte. Warra Gambeellaa wajjin hariiroo guddoo uumne waliin hojjetaa jirra, hojjetaas turreerra. Warra Sidaamaa wajjin akkasi. Kan qabatamaatti wanti darban ofii kooti jechuudha. Nama isa kan nama kan biraa haasa'utu hin taane ofii kooti hojjetaa jiru jechuu barbaade. Warra Sidaamaa, warra Gambeellaa. Kanaaf iyyuu hammataa ta'uu isaa isaan baranii bukkee darbee addunyaan bareera. Maqaan isaa gaafa ilaaltu garuu OLF oolaadha. Oromoo Liberation Army, Oromoo Liberation Front. Adda bilisummaa Oromoo. Waraana bilisummaa oromoo kan adda bilisummaa oromoo kan uummata oromoo fudhu sitti fakkaata. Maqaadha kun. Kanaaf namni hundumtuu cunqurfamaan hundumtuu hiikoo qabsoo kana akka itti ilaaluu qaba. Akka itti hubachuu qabasi. Kun immoo waan hojiidhaan mirkanaa'e yeroo waan irra qabaafachuu qabaas kan sobame hin qabne kanneen jechuu barbaade. Gaaffii kanatti ni gaaffii tokko isinii fedaa. Qaamni bilchiginnaa qabsoo waraanni bilisummaa oromoo gaggeessaa jiru hin barbaachisu. Oromoon bilisoomeera yeroo jedhamutu jira. Oromoon bilisoomeera yoo bilisoomeera ta'e isin qabsoo filannoo maaf gaggeessitu jirtu waan kanarraa. Deebiin yeroo baay'ee waan kun waan jedhamu maaf isinii kaasee waan kanarraati. Kanallee nasa qabsoo gaggeessaa jiru yommuu ta'u uummata gaafatte iyyuu kun deebisa. Uummatu deebii kana asii deebisa. Jaramtu ishee deebisu beektaa warra mutee qabsoo bilisoomneerra jedhee Oromoon jisin jedhan kunu isaan keessaa bisoo bakka ta'e sitti. Garuu silaa jalqabumarraa bilisoomteettaaf bilisoomnee namni nama arginu. Bilisoomteettaaf bilisoomteetta naan jechuu kan anatu bilisoomeera jedha malee
ati bilisomteetta naan jechuu hin dandeessu. Anatu sii beekaa dhagun. Anatu sii beekaan immoo isaan amma kan itti jiran uummata immoo waan isaan itti jiran beeka. Jalqabuma irraa bilisummaa jechuun tarii gaasii anan jijjiirame laatan. Hiika isaatu. Nama jeesuu ta'e, mana gubuu ta'e, waan badan fedhan namatti fe'uu ta'e yoo ta'e tarii bilisoomee lata. Nama jeesuu, mana gugubuu. Sadarkaa itti namni waa gaafachuu hin dandeenye, gaaffii gaafachuu hin dandeenye keessatti milishootuma kana laali. Milishoota amma fedhiitiin hidhattee milishaa ta'anii tokko qabaadhu. Tarii dirqamaan milishaa ta'anii dhaqanii du'uun. Abbaa mana adamanarraa du'uun. Dirqamaan lafa barbaade ta'e du'uun. Ijoolleen karaarra qabamuun bilisummaadha tarii kun. Yoo ta'e nuuf hin galle fakkaata eegida. Garuu kana uummatiin beekaa. Bilisoomeeraa. Ilaa kana uummata dhibbaa dhibba beeka. Garuu bilisummaa jechuun akka beekutti amma uummata Oromoo sadarkaa silaa bilisummaa jechuun namni gaaffii uummata Oromoo gaaffii hin qabne bara fincila diddaa garbummaa keessa. Gaaffii hedduu kaase. Gaaffii hedduu kaase mallattoodhaan isa argisiiseera. Mallattoodhaan waan hedduu argisiisee gaaffii inni kaase keessa gaaffii hin deebiin jiru. Garuu maaliif amma immoo hin gaafannee amma immoo carraan gaafachuu cufameera. Carraan baanii afaaniin gaafachuu cufameera. Baanaan humnaan bahuu duwwaadhaa waan ta'e jiru jira. Maaliif iyyam isaan jiru jechuudha. Mirgi isaan jiru. Mirgi gaaffii gaafachuu immoo afeera. Ni ajjeefamaa jiru namni yoo ga'e. Xumuramaadha kun. Mirgi gaaffii gaafachuu harka duwwaa baanii waa gaafachuu hin jiru. Kanaaf iyyuu anatu sii beekaa fudhadhu. Bilisoomteetta ni jedhamuun kunis ana sii beekaadha. Sirni bilisummaa garuu bilisoomeera namni tokko jechuudhaaf ofii isaatiifu jalqaba gaaffii qaba. Gaaffii isaa fuudhama. Amma qaamni gaaffii isaa harkaa fuudhus hin jiru. Gaaffii qaamni namni duuteetta. Gaaffii natti kaasuu ittiin qabdu qawwee qaba. Kana ta'e abbaa qawwee qabu dubbaa gaaffii kaasa. Kanaaf gaaffii kaasuun hin danda'amu kan deebi'ee eeggachuun. Kanaaf inni bilisoomteetta waan jedhu kun tarii uummata nama gowwaa gochuu bakka adda. Malee gabaabumatti uummanni Oromoo hin bilisoomnee qabsoon hidhannoo akka falateetti kaasaa jirtu. Mee egaa ammuma gaaffii isinii kaasirraa deebistanirraa ammas gaaffii tokko isin gaafadha. Bilchiginnaanii yeroo ammaa carraadhuma gaaffii namaa kennuu kan jirtu wajjechaadha du'aa jechuu jirtu. Mee bilchiginnaan maaliif ajjecha du'aa hidhaa akka filannootti fayyadamee uummata Oromoo lafarraa uummata nagaa qabuutu jira? Inni kun bilchiginnaanii uummata Oromoo lafarraa maaliif akka bitaa jiru inni kun ifaadha. Nama galeef hin beeka. Namni galeef namni siyaasi galeef hin beeka. Bilchiginnaan yakkamaadha. Yakkamaan immoo waanuma yakka hojjetu sana yoo humnaan fayyadamee isa yakka irratti hojjete sana bulche malee bor akkam bakka yakka hojjetu sanatti gaafatamu beeka. Kana qofa qabaadha. Yakka hojjetu sanatti waan gaafatamu beekuuf osoo hin jaallatiin yakka biraa dalagee yakka baay'isu barbaada. Amma yakkoota biraa baay'isaa jira bilchiginni. Uummata Oromoo kun tokkoffaan carraa sadumaarra jira. Sadumaa. Murtii sadumaati inni hojjetaa jiru. Nama harka duwwaa nama qawwee hin qabne ati dhiyeessiidhaa ati loojistikiidhaa arguudha. Maaliif akka inni dalagaa jiru tokko akka Oromoon sodaatu qabsaa'u akka inni sodaatu godhu yaadisaa jira. Waa'ee qabsoo waan jettu akka inni sodaatu. Sodaataa gochuu. Dhaloota sodaataa gochuu dhabu yaadisa. Murtiin namni murteeffatee dhaloota sodaataa gochuudha. Dhaloota eega sodaataa godhee booda namni qabsaa'u hin jiru. Maaliif? Maatii qabsaa'otaa warra qabsaa'otaa maal gochuu jedhanii fakkeenya godhaa fayyaadaatti. Namummaa nan qabsaa'aa jiru iyyuu. Namummaan Oromoodha jedhu iyyuu ajjeese. Namummaa xiqqooma tokkoon Oromoo waa'ee Oromoo haasa'u isaanirraa yaada isaanii faallaa deema utuu hin taane xiqqoodhuma tokko. Itti muudhaa ajjeesuudha. Kana jechuun maal? Taappellaan ittiin yookaan immoo taargaan ittiin ijjeefamu maal? Nama maqaa qabsooti. Oromoo ajjeefne miti beeku. Bii Oromoo ajjeefne miti maqaa qabsootti kennan. Karaa biraa maal kan qabsaa'an sodaataa gochuudha. Harkaan birama fudhatamaa jiru. Ni jala murama. Oromoon garuu kana sodaata na godhe dhiisaa jiru. Humnaan ijoollee qabnee leenjisaa jiru qofaadha. Isaan humnaan qabu, nu humnaan qabnee leenjisaa jiru. Sila bilisoomee irratti keessatti. Nu humnaan qabnee leenjisaa jiru. Isaan garuu humnaan qabu. Humnaan qabanii waa lubbuu isaatiif gatii hin baafnetti kennanii leenjisu. Namni isaan akka ittiin nama fixuutti kaateeru
namni sodaatee dhiisuudha garuu ijoollee dhaloota sodaatee dhiisuu bukkee darbeera. Kana bukkee akka darbe yoon barate. Bisikennaan. Akka Oromoon du'a sodaatee qabsoo hin himne kana yoon barre. Wallaaltee immoo miti warri kaan beektu warri kaan garuu kanan barre. Itoo beektu dhalaguudha. Yakka hojjetteetu waan ta'eef. Yakkamtoota beeki. Amma gantoota fayya yakkamtoota. Gantoota yakkamtoota akka jiruun. Eeyyuutti dhagee gan. Naqee nam. Qaama yakka ta'u sun hojjetu dhagee dabalama. Kanaaf yakkamaan maal godhaa? Uumees dhiises hamma jirutti akka warri yakka inni irratti hojjetus borgaaf ittiin qaamne ukkaamsuuf nama hundumayyuu humna isaanii ta'e hundi kana ta'a jechuudha. Warra kaan immoo sodaachisee kan waan qaamne jechuudha. Kanaaf akka itti ilaaluun dirqama taa'achuu barbaadeen yaadame. Tolee, meegaa gaaffiif deebii keenya gara xumuraatti geessaa jirra. Haala ammaarraa waraana bilisummaa Oromoo jiruun humna waraana bilchiginnaa dura ga'umsaa fi baay'ina yookaan dandeettii waraanummaatiin waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu ni danda'a. Humni sun ni jira. Yeroo itti waraana bilisummaa Oromoo balleessineerraa, duguugnee fin'eerraa kana booda humni ba'ee loluu danda'u hin jiru jedhamutu jira. Manaan boojineerraa qawwee akka kanaa jiniin dhuunfanneerradhanii torbanfaa ji'a tokkofaa qabantu jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo haala kamiirra jira? Kan bilchiginnaan mool bira qabaatii gabaabinumaan. Tolee, hin taa'aa waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru. Humna bilchiginnaa yookaan humna PP kana fuuldura kan dhaabbatu hin jiru. Inni irraa dhabamtee inni irraan silas dinarraa galata deemu. Yookaan diinni jabina keessiin hin jirtu. Aadaa madiinaa miti kun. Diinni nama gaafa deemututti jabina keenya himtu. Amma yeroo amma Facebook irra malirraa inni achi taa'ee fokkaru. Inni eessadhaa seentarii ta'a. Inni addanaa garuu arga. Inni direerra jiru kan isaanii. Biraan ijuu gaafa warri kubbaadhaa waraana babbaasan isaan amma yeroo Facebook akkasi. Gaafa gabbaan isaan argu. Waraana meeqaa akka dhoksanii isa dhokannaa meeqaan dabala kana dhokannaa meeqaan akka dhaqan. Kanaaf akka lola dirree irraatti lola lafatti waa'een dura dhaabbachuu kolonelota isaan shaambaloota ta'anii isaanii deebii kennuu danda'u. Hojiidhaan morkamaa isaan torgaara dirree irratti miidiyaa irrattis argaa jiru isaanis. Garuu diinni jabina kennu